كيبور ملتي ميديا برودكشن. القرآن كلام الله حي ونور من الله هبة من رب الغفور شفاع لما في الصدور. القرآن كلام الله حي ونور من الله هبة من رب الغفور شفاع لما في الصدور. قرآني جالا كتابا واندربيف واندوفو هما bu'uura jiruu keenyaati bareecha ifa alamaa kitaabota hunda caalaa meekamtu isaan madaalaa yoo qur'aanatti dalagdee bareechee siif tolcha haalaa. Amala sabareechise ilma namaa jiraachisa jaahilummaa keessa baasee rabbi isaati wal barsiisa. Barkina rabbii guddaati kan yoomiyyuu hin shaaramne kan qur'aan kana fakkaatu bartakaayyuu hin argamne. Gaarri dhodhoohee caccabaa osoo qur'aan irra bu'ee gaarri kamuu silaan hafuu sodaa rabbirraa kan ka'e qur'aan baachuu hin danda'u guddaa kamiyyuu yoo ta'e ilmi namaa qeeballanii kanaafi nurratti bu'e. Alquraanu dusturunaa huwa kalamur rahmani burhanun likulli mu'min fi hadha dunya waddini. هو نور وشفاء ليس كتاب مثله قد أنزل الله لنا هدى على رسوله. القرآن كلام الله حي ونور من الله هبة من رب الغفور شفاع لما في الصدور. القرآن كلام الله حي ونور من الله هبة من رب الغفور شفاع لما في الصدور. إفجير مسلموتا هلا إيساني كان تلتو يا قرآنتي دلغان قلبنا ما كان بارجو دكانا كساسا فودي غاري فتي كان بازو نامي ستي دلغي قلبي سا إيمانا جيسو. jecha kaaliqa ol ta'e kan yoomiyyuu hin shaaramne jaarra hedduu soqaa turan fakkaataan isaa hin argamne fayyisaa qalbii muslimaa jecha yoomuu hin faalamne kalama rabbi alamaa kijibaan kan hin laaqamne. Caalaa kitaabota hundaa qur'aanni ifa alamaa ifa yoomiyyuu hin dhabne bu'uura jiru muslimaa imaama muslimaa hundaa jiru kee kan siif bareechu qalbii zambiidhaan jallatee qur'aana barkan qajeelchu. Kan dhugaa dhara faallessu firdawsiif kan nu qopheessu dawaa dhibee qalbii keessaa zambii namaa qulqulleessa dukkanuuf naan ifa laatu badii jalaa nu baafatu qur'aanni jiru haarayaa bara baraan kan jiraatu yeroo takka firaan qabu si dhabnaani kan dadhabu dandeettiin kan kootisuma milkiin koo kan gandalama si malee milkiin hin jiru hambisaa waan nu dararu muujizaan kan kee guddaadha arraaf boor kan nu sattaru. القرآن نور مبين اقرأوه يا مسلمين نور لكل العالمين هجة يوم القيامة. هو كتاب كريم تنزيل من رب الرحمن برهان لكل مسلم فرقان دستور الزمان. هو كتاب كريم تنزيل من رب السلام
برهان لكل مسلم، فرقان دستور الإسلام. القرآن كلام الله، حي ونور من الله، هبة من رب الغفور، شفاع لما في الصدور. القرآن كلام الله، حي ونور من الله، هبة من رب الغفور، شفاع لما في الصدور. القرآن كلام الله، حي ونور من الله، هبة من رب الغفور، شفاع لما في الصدور. شفاء لما في الصدور.